Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti waggoota lamaaf taasifamaa ture karaa nagaa hiikuun erga waliigaltee raga'ame amma ji'oonni lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigaltichaa kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabalaa Fiixumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Dooktara Nagaa fi Tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu. Egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amaluma waliigaltee sibiiluu walitti aanee dhufuun irraa ka'uun shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti wanti nuti arginu kun almost wanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigalteen sun haaluma eeggameen deemaa jira. Rakkoon tajaajila kenniinsaa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenyi mootummaa yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayis yoo fudhatte immoo dhaabbileen tajaajila kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota kan biraas hojii irra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uuruma waliigaltee nageenyaa sanarraa dhufee kan abdii nutti kennu abdii qaba jennee kan nuti arginu jechuudha. Garuu jedhu obbo Dabalaan waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu jechuun ibsu. Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoo naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jedhu ilaaluun murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru dhimma South Sudaan illee walqabate isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamuu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beekuu qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatti walqabate yoo dhufte gara itti Oromiyaatti walqabate waan deemu yeroo yerootti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi wagoonni walii galuuf socho'umsaa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin wanti jiru kan Eertiraa kun isaan hundi isaanii wal tataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaaluu barbaachisa jechuudha. Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kana irratti yakka raawwatan akka itti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiitii isa jedhamuuf obbo Lataa Baqqalaa ogeessi seeraa haala kanaan ibsu. Yakka duguggaasanii kan jennu isaa iddoo sanadhaan inni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaati yookaas crimes against humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas war crimes kan jennudha. Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikkaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbo Lataa yommuu ibsan. Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroo isa hammamu hadeeratu yakkoota kana ilaalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiilee gurguddaa kan lameen ka'a. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti. Haqa ce'umsaa yookaas transitional justice kan jennu kun raawwiin waan kanaa sicha adeemsa hedduu kan gaafatuu fi gara fuulduraatti wantoota baay'ee keessa kan darbu ta'uu itti agarsiisa.